Harkafune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya an leellisaa Oromiyaati. Itoophiyaa fi Oromummaa. Itoophiyaa irratti maaltu nu hafe? Eeyyanigaa sagantaa keenya har'aa Itoophiyaa irratti maaltu nu hafe kan jedhuun tokko tokkoon kaafne waa xiqqoo irraa jechuuf hin dhufe. Kun qophii sona yaadati. Ammallee dhufaana turaan hanga xumura sagantaa keenyatti affeeraa kenna. Itoophiyaatti maaltu nu hafe? Itoophiyaa irratti maaltu nu hafe? Kaleessa bar dukkanaa, bar rakkoo, bar gadadu lafa irra dhalanne irratti, irra guddanne irratti, akaakuu abaabuun uumamaan irratti wal horre irratti qalamne, irratti harka muramne, irratti harma muramne, deettuun irratti kabajata humsa isii dhabde, ulfi garaadhaa isii irratti keessaa baafame. Itoophiyaa irratti maaltu nu hafe? Beekan kennaa lafa jirutti hin hafne, bakka jirutti adamsame, mana isaatitti ajjeefame. Ilmoon haadha duratti gaffuudhanii ajjeefame. Dubartiin haadha duratti, intalli dubaraa xiqqoon haadha duratti gudeedamte. Kun qabame gabummaadhaan gurgurame, kun diinaaf ulee tahe, cabdeet qabeenya saamamne, biyyaa biyyoo saamamne, lafaa lafee itti cabne. Itoophiyaa irratti maaltu nu hafe? Bara as aannu mootummoota isaanii waggaa 150 as dabareen akka kooraa fardaa nurratti wal jijjiiru. Tokkollee Oromoodhaaf kan hadoode hin jiru. Tokkollee Oromoodhaaf kan naatoo godhate hin jiru. Kan Oromoodhaaf dhamala takkiyuu warmata ibiddaa ta'e irratti jigee gubu malee. Oromiyaan goota dahuu hin dhiisne, goota biqilchuu hin dhiisne. Goonni Oromootis takkaatuu hin ciisne, rafee hin bulle, falmaa sabaatirraa duubatti hin jenne. Garuu mucucii qabsoo keessa jirtu, qoreen dhoqqee keessa jirtu isumaan isa waraanti. Fiigee tabba bahuu hin dandeenye. Itoophiyaa irratti maaltu nu hafe? Hayyoota itti wareegne, hayyoota itti kitimne, biyyaa biyyee itti saamamne. Hayilee Fidaat itti dhabne, gootota qaqqaalii itti dhabne. Oromummaan hayyuun isiin hin wareegin hin jiru. Oromoodhaaf hayyutuu barakatuu dide malee gowwaa kumaatamaan qabna. Jalees, farras, diinas, lootee, galtootas, gantootas, harrootas hedduudha qabna. Garuu beekatu nu barakatu dide. Biyyi sun biyya Oromoodhaaf qoree, siree qoree taate. Biyya alagaaf ammootu firaasha ispoonjidhaa taate. Biyya san keessatti Oromoon gaddaa fi gadadoo jireenya isaatiin dabarsaa, qabsoo abbarraa ilmatti dabarsaati asiin gahe. Qabsoo kana keessatti kufaa, ka'aa, gatantaraa, bitintiraa osoo jedhuutu takkaa falmaasaa osoo hin lakkisin akaafurraa abaaburraa ilmatti as dabarsee gaa qabsoon har'a geette. Hanga har'aatitti hayyoota, beektota, beeka fi wallaalaa isaas kitimuu, wareeguu hin dhiisne. Itoophiyaan irratti wareegamnu, biyyi lammummaa irratti mulqabne, lammii lammataa osoo hin taane akka diinatti, akka bosonuutti keessatti adamsamnu. Itoophiyaa san irratti maaltu nu hafe? Nadhii Gammadaat itti wareegne, Nadhii Gammadaa itti dhabne, Jamaal Roobalee itti dhabne, Waaqoo Guutuu kararra dhabne, Jaarraa Abbaa Gadaa osoo hin boqatiin itti dhabne. Tokko lamaa miti, kumaatamaan hayyoota as dabarfanne irratti dhabne. Itoophiyaa hayyoota akkasii irratti dhabne irratti maaltu nu hafe?
biyya oromummaan itti qaanii taate biyya oromummaa keetiin waan oromoo taateef waan sirna nuti barbaannu sirna ittiin si bulchina jedhan san fudhatu ati diddeef jedhanii harma itti nurraa muran biyya harka itti nurraa muran biyya eenyummaa itti nurraa murkan san irratti maaltu nuu hafere wanti nuu hafe hin jira yoo jettan isin ammootu jechuu dandeessu nuti ammoo homtuu irratti nuu hin hafne jennaan hayyoota itti kitifne dhiiga itti gabbarre itti cabne itti buqqaane itti godaanne itti sarbamne itti rakkanne itti dhumanne keessatti fannifamne keessatti akka hooladhaa qalamne kanaaf biyya akkasii keessatti maaltu nuu hafere kanaaf jetti lammiin biyya tokko keessatti jiraachuu ni danda'a yeroo ammaa kana addunyaan bal'oon mana teettee akka mana tokkootti wal quba qabdi tokko taate haada tokko walii hidhamte seera addunyaa kanarratti koolu galtummaan akka manaatitti namaaf laalamte lammiin biyya isaa irratti sarbame akka nama mana isaa jirutti koolu galtummaa gaafate biyya takka jiraata biyya san keessatti kabajaa isaa qaba mirgi isaa kabajamee fi hambaa itti kennamtellee taatu nyaatee jiraachuu danda'a garuu lammiin biyya isaa irratti kabajaa isaa maltu kabajaa biyyummaan isaa maltu qaba oromoon hoo biyya Itoophiyaa jedhamtu alaabaa san jalatti takka kabaja argatee beeka takka beekaa ofii keessatti kabajee harka baasee filatee beeka takka beekaa ofiitiin naataha jedhee filatee beeka takka beekaa ofii uf duratti ilaalee beekaa koo jedhee kabajatee beeka hin beeku gowwaatu keessa jiraata malee gantutu keessa jiraata malee beekan hin jiraatu gowwaa malee beekan keessatti hin barakatu guyyarra ajjeefama yeroo yerootti adamfama kuunni hidhama kuun biyyaa baafama kuun wareegama kuun hin fannifama biyyuma irra dhalate biyyuma saataan handhuurri isaa irratti awwaalamte keessatti deebi'eeti harka diinatti wareegama Itoophiyaa akkasiisan keessa Itoophiyaa eenyummaan keessirraa mulqame san keessatti maaltu si hafere kan hordofaa jirtan kun qophii sirna yaadati ammallee alleellisaa oromiyaati sagantaa keenya akkuma fufetti jira ammallee nu faana tura Itoophiyaa akkasii keessatti maaltu nu hafe mata duree jedhu moggatti dhiisee waan baay'ee irraa jedhuu danda'a yeroon qabnu xiqqoo waan taateef jecha ammallee tarkaanfii takka gara fuulduraa fuudhee Abiyyii fi Oromoo hedduutti maaltu nu hafe Abiyyi irratti maaltu nu hafe mata duree jettutti achuma keessan tarkaanfadhe Abiyyi irratti maaltu nu hafe kaleessa qabsoo ilmaan Oromoo qaqqaaliin kitilli gabbahee itti falmate qabsoo xiqqaa guddaan jaarsaa jaartiin daa'imaa manguddoo qeerroo fi qarreen itti gabbanii falmatan qabsoo ummanni Oromoo akka sabaatitti itti gabbahee falmate diina afaan isaa cuqqaalee jiru irraa saamse Oppiidiyoo xirooyituu ilmi namaa akka udaanitti jibbisan saamunaa isaatiin saamunaa dhiiga qabsoo isaatiin irraa dhiqee xahaarse lammaa afaan dammaa maqaa isaatiin Oromoon abdii irra kaa'e najisa irraa dhiqee kan dabarteef dhiifama jedhee itti walii gale isaan san utubee asiin gahuudhaaf harka dhaheef harka dhahuu fi qofaa miti fuudhee akka namaatti akka sabaatti qabsoo gaggeessaa ture san fuudhee harka isaanitti kenne isaanuma kalee warra diina waliin nu nyaata nu hiraarsa nu cirata nu wareega nu hidhaa nu tumsiisa nu kolaasa nu dhabamsiisa ture sanitti Oromoon dagame ilmaan tiyyatu keessanaa jira maqaa jedhuun afaan Oromoo dubbatuu jaraatiin qofa dogongoree hireessan kenneefi dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaan itti dhangala'e san faashadhaan hidhatee obsee dhiiga qeerroo fi qarreen hojjetaa fi hojjettuun abbootii fi haawwoliin daa'imaa fi xiqqaa guddaan itti wareegaman 10,000 ol ka ta'u san itti obsee isaan kun ilmaan kootii na haa ceesisan jedhee amaanaa itti kenne
gantuudhuma kaleessallee siraanni qamadii keessaa hin dhabamne goobana daacarraa siraanni qamadii keessatti biqiltee nu nyaatuu baratte aramaan jechuudha. Kalees har'as ni jirti. Aramaa akkasii sanitti dagamnee foon keenya waraabessatti fe'annee waraabessi akkasitti foon keenya dhidhimse. Qabsoon gufuu fi gufaata akkasiitiin dhiiga ilmaan Oromoo gannayxee wareeyte kan amaanadhaan itti kennamte booda deebiteeti sanyii biqilti jennee kan facaasne deebiteeti qoree biqilte. Lammaa Magarsaa inni afaan dammaa Oromoo ana isinii jira jedhee abdii ajaa'ibaatiin irra kaa'ee Oromoo kanatti deebise kan hayyoonni illee Oromoo jalatti qabuudhaan isaan san utubanii achiin gayan booda cufti isaaniitu qoree dhoqqee keessa taate osoo hin argin nu dirte nu diruu qofaa miti daangadhaa nu baaste. Abiyyiif Oromoo jidduutti maaltu nu hafe? Kanneen ummanni jaalatan, ummanni abdatan, ummanni abdii irra kaayan bakka dura nuun sobuuf kaa'e san keessaa aangoo keessaa takka takkaan luqqaase harcaase. Akka qodaa nyaanni irratti hojjetamee irraa geeffameetti, akka qodaa cabeetti furguggatee darbate. As buutee achi buutee isaanii daabboo gogaadhaan afaan cuqqaalee akka ummanni Oromoo namoota jaalatan san hin agarre isaan taasise. Kana qofaa miti. Gaafa naannoo warrasaa dhaqe sabboonummaan Oromummaa gandatti deebise jedheeti sabboonummaa ummanni Oromoo waggaa 150 ol motora isaa yaabbatanii diinan kukuffisaa kufaa diina wajjiin kokkee wal qabanii hireetan ittiin argamsiisan tuffatee kopheen irra deeme. Kana qofaa miti. Seenaaleen godaannisa Oromoodha kan akka Calii Calanqoo, Dhumaatii, Walloo, Gubaatii, Tuulamaa fi godaannisni guddaan Oromoo akka Aanolee fa'a. Asoosama Takkiiruu waan afoolan namni walitti dabarse malee seenaa dhugaatii miti sheekodha jedhan. Bara isaa keessa akkasitti seenan Oromoo godaannisni Oromoos xiqqeeffame. Wayi kana qofaa kanarratti maaltu nu hafe? An yoo Wallaggaan dhaqe nin ajjeefama kan jedhu addaan qoqqooduuf Oromoo wanni jidduutti inni hin haasa'in hin dubbatin qoreen inni hin biqilshin hin jiru. Abiyyi irratti maaltu nu hafere? Tana gaafii tiyya isinumaaf hin kaaya. Isin ammoo waan jettan isintu beeka. Kan hordofaa jirtan kun qophii Sona Yaadati. Ammallee nafaana turaa hanga xumuraatti. Deebi'ee jira ammallee Abiyyi irratti maaltu nu hafe? Kana qofaa miti. Qaroon sabaa kan qabsoo daandii qabsiise rogeeyyiin xiinxaltoonni hayyoonni fi gameeyyiin biyya san keessatti aarsaa barbaachisuu kaffalanii ummata kanaaf sagalee ta'uudhaan ummanni kun daandii har'a irra jiru kana qabatanii bakka jiran kana akka gayan kan taasisan kabajaan irraa mulqamte. Abbaan Gadaa Bayyanaa Sanbatuun gadummaa isaatiin akka biyya san keessatti hin tajaajille. Kabajaa fi ulfina inni ummata Oromoo biraa qabu kan bara wayyaanetu irraan sharafame akka inni lafa irreessaa hin dhayne taasifame. Irreessa siyaasa isaatti Finfinneetti deebisne jedhan. Finfinnee kalees irreessi ni ture. Haarayaa miti. Bakke madur itti ayyaaneffataa turretti ayyaaneffataa turre. Garuu hayyoonni siyaasaa, hayyoonni abbootiin gadaa, abbootiin amantii bakka isaanii san itti hin deebine kabajaan isaan ummata irraa qaban akka isaaniif malutti hin kennamne. Bara Abiyyi keessa bara kun hunduu itti xiqqeeffama. Bara Abiyyi keessa bara manneen amantaa kiristaanaa fi masjiidni gara 35 manneen amantaa muslimaa itti gubatan yeroo duraatiif yeroo amantiin keessatti itti gubattee itti salphatte bara Abiyyi ture.
bara wallaalan bara jaaman ija hin qabne Oromoon Madaagasgaarii dhufe Oromoo achitti arge jedhee namni ija hin qabne masara mootummaa keessa taa'ee Oromoo itti xiqqeesse bara Abiyyi ture bara masara mootummaa keessa taa'anii mootummaan harka dhahee fi Oromoodhaan mangaa jedhanii itti arrabsan bara Wayyaanee miti bara Abiyyi keessa ture barri salphinni Oromoon akka Oromootti itti cabxe bara Abiyyi keessa ture barri nafxanyaan ani sanyii nafxanyaati ani sanyii Miniliki jedhee itti dhaadatee Finfinnee keessa deemee Oromoo itti hiraarsu Oromoo itti weeraru Oromoo qabee itti tumu itti hidhu itti dararu bara Abiyyi keessa ture Abiyyi irratti Oromoodhaaf maaltu hafere kana deebii isiniif hin dhiisa bara goonni Oromoo bara hayyuun Oromoo qabsootan asiin gahan itti kabaja isaaniif malu dhaban bara namni siidaa Minilik arrabse namni siidaa Minilik Finfinnee keessa jirutti quba qabe itti ajjeefamu keessa jirra bara daadhii galaan Minilikiin arrabsite jedhamee daadhii galaan itti wareegame artistiin kabaja dhabe sababa diina isaati irratti sirbeef sababa sirba sabboonummaa sirbeef itti wareegamu keessa jirra bara Abiyyi irratti maaltu nu hafere bara artistiin jaalatamaan onnee Oromoo keessa jiru qaroon sabaa kan ummanni akka onnee isaatti jaalatu sababa siidaa Minilikitti quba qabeen sababa deeggaraa isaanii ta'uu dhabeen Haacaaluu Hundeessaa itti galaafatan aduu saafadhaan itti galaafatanii diraama isaa shiraniin halkanii guyyaa shiraniin hayyoota Oromoo kumaatamaan hidhatti guuran bara akkasii keessa jira Jawaar Muhammad kan qabsoo Oromoo tana bakka laamshoytee kaasee Oppidiyoo tana diina jalaa baasee akka isiin nama taatu kana taasise kan qabsoo sabaa utubee asiin gahe karaa nagaatiin qabsaa jedhee biyyatti gale bara hayyuun sabaaf hojjetee bu'aa sabaa argamsiise bara hayyuun seenaa biyya sanii keessatti qabsoo karaa nagaatiin seenaa jijjiire keessatti hidhame keessatti dararame qilinxoo inni akka cufamtu iyyaa ture san keessa itti gale bara akkasii keessa jirra gadaa Abiyyiiti Abiyyi irratti maaltu nu hafe ajjechaa artistoota kennaa ajjechaa qeerroo fi qarree sababa yaadii ajjechaa Jawaar irratti raawwatame qeerroo dhibbaa ol dhibba meeqan itti dhabne sababa Haacaaluun tokkochi ajjeefameen qeerroo fi qarree ummata biyya sanii hanga har'aatti baatii sadiif kan itti dhabne ija tilmaama kennatiin 2,000 oli lubbuun isaanii kan osoo nuti beeynu bade kan nuti hin beeyne ammoo kan halkanii guyyaa ukkaamsanii balleessan ka bakkettiin boollattiin lagattiin qiletti guuraa jiran ka mana hidhaa keessa jiraaf nuti teennu kan du'ee waraabessi nyaate manni isaanii haala kaa'u tana nuti beeyne herreegan kaa'uu hin dandeenyu bara akkasii keessa nu jiraachisaa jirra waggaa 150 bara Minilik san afaan ammayyaatiin afaan Oromoo dubbattetu nutti dhufe bara akkasii keessa jirra Abiyyi irratti maaltu nu hafere hayyoonni siyaasaa qabsoo rogeeyyiin qabsoo karaa sirriitiin masakamanii karaa daandii sirriidhaa tana qabsiisanii calaan cala mul'atte tana biyya san ijaaruu fi dimokiraateessuu keessatti asiin gahan kan akka Jawaar Muhammad faatu mana hidhaa jira qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo kan saba isaatiif waggaa dheeraadhaaf falmaa ture har'an tana diraamni irratti raawwatamu argaati jirtan kan fedhan keessaa bitanii kaan qawween doorsisanii akka barbaadanitti ajajanii kaan ammootu kan sabaaf dhaabbatu kan kaayyoo irraa hin maqu jedhe kan akka Daawud Ibsaa manatti ugguranii irra taa'aa jiru bara Abiyyi kana kunis mudate ABO'n waggaa dheeraadhaaf ummata Oromoo onnee keessa jiraate yoo xiqqaate dhala takka itti guddisne jechuudha waggaa 40 fi ol qabsoo hidhannootiin kabaja ummata Oromoo eeggatee eegee jiraatu har'an tana kabajni irraa mulqamee hogganaan isaanii karaa nagaa biyya isaatti gale qabsoo sabaa utubuuf saba wajjin dhaabatuuf gara biyyaa kan deebi'e qabsoon karaa nagaa karaa waraanatti jijjiiramtee humnaan manatti ugguramee mana jiraataa jiru ukkaamsamanii cabsamanii dhiitamanii sarbamanii waajjiraaleen isaan banatan biirooleen isaan banatan irraa cufamtee lafa itti socho'an takkattuu danqamanii akka gadi banii ol hin deebine taasifaman
Bara hooggantoota isaanii keessa itti hidhanii itti gidirfaman akkuma bara durii sanitti har'allee karaa nagaatiin waamanii yeroo itti hiraarsan keessa jirra. Kunis gadaa Abiyyiiti. Abiyyi irratti maaltu nu hafere? Kanaafin gaafin na baay'atte maaltu irratti nu hafere? Mata duree jedhuun as bahe an leellisaa Oromiyaati. Ammallee na faana turaan afeeraa kiyya. Eeyyanii qabsoon qeerroo fi qarree kumaatamaan itti wareenne harka diinatti fuunee harka diinaa kenne har'an tana hoo diinni guyyaa adiidhaan morma nurraa muree mukarra nu fannisaa jira. Morma nurraa muree waraabessaa darbee nu nyaachisaa jira. Jiraa manaa fuudhee haadha fi abbaa biraa fuudhee qeerroo fi qarree ajjeesee nagarratti darbaa jira. Kan manidhaa keessa hiraaraa jira. Hayyuu isaan qarooteen jedhanii sabni sun ittiin dhaadatan jaalatan faarfatan hunda isaa mana hidhaatti guuree akka hin taane godhee irra taa'aa jira. Kunis gadaa Abiyyi keessa maaltu irratti nu hafere? Uummanni Oromoo bara askaluu kana mee haa laallu lafa inni itti ayyaaneffatu itti waaqeffatu. Yoo jennee kaasnugaa namuutuu mataa isaa keessa kan dhufu hora Arsadii Bushooyituu fi hora Finfinneeti. Eeyyanii gadaa wayyaanee keessa uummanni Oromoo eenyummaa isaa hin mulqabne. Hayyuu isaattu adamsamaa ture malee eenyummaan isaa irraa hin mulqabne. Afaan Oromootiin baruu fi barsiisuu danda'a. Dubbatee waliin bitee waliin gurguruu danda'a. Lafa ayyaana isaa lafa fedhetti deemee ayyaaneffatuu danda'a. Garuu bara wayyaanee san akkasiin tarrullee gadaa Abiyyi keessa sun faallaa saniiti. Barri Abiyyi bara boo'ichaa, bara ajjeechaa, bara hiraarfamaa, bara dararfamaa, bara Oromoon itti mataa gad cabtu qofa. Waan taateef kanaaf maaltu irratti nu hafee nutti baay'atte. Irreechi hora sadii waggaa waggaadhaan nama 2010 bara 2012 cinaa miliyeena, bara 2013 miliyeena, bara 2014 miliyeena tokko tuqaashan, bara 2014 15 miliyeena 2 hanga 3 bara 2017 bara 2017 dhumaatii guyyaa takkatti namni 800 olitti dhume sanillee osoo hin daangayin bara sanillee ima dhandhame bara itti aantu gara miliyeena 2 hanga 5tti ol guddifate. Oromoon eenyummaa ofii ibsurraa eenyummaa ofiitiif falmaturraa takkaatuu duubatti hin laaffanne, takkaatuu duubatti hin jenne. Bara dabre 2018 2019 seensa isaanii gaafa isaan diinummaa gad hin jabeeffatin gaafa kursiin nuti jalatti qabaa jirru hin jabaatiniif eeyyeni akkuma fedhe keessanii tahaa jedhan ayyaaneffadhaa jedhan sobanii nu seenuuf nutti fakkeessanii. Bara dabre 2019 miliyeena 3 hanga miliyeena 5tu Finfinnee dhaqe. Finfinneen sun lafa itti baattuu Oromoo dadhabde. Finfinneen bal'oon sun uwwifamtee Oromoon guutamte. Hafuurri Finfinneedha. Hafuurri biyya sanii Oromummaa urgaa'e. Finfinneen alagoomtee orma taatellee Oromoo jettee Oromummaa urgooyte. Kun ammootu diinota mataa bowwoo itti tahe warra rimootii tahanii Abiyoot kaasa'e. Fuula duuba dhaabbatanii duube isaatii akka televiziyoonaa rimootiidhaan qajeelchan. Kun isaaniif bowwoodha. Finfinnee keessatti uummanni Oromoo ol bahee mul'atu nama 10 olii hin hayyaman. 10 miti amma tokkooyyuu hayyamuu didan. Finfinneen lafa itti kireeffatanuu tahaa hin jirtuufi. Kun isaan kan dallansiise rimootii isaaniitiin akka sirni Oromoon achitti kabajatu sun akka hin kabajamne lafti ayyaanaa sun akka saamsamtu taasisan. Oromoo itti ajjeesan, itti sarban, itti hidhan, akkayyuu itti godhan, Haacaaluun itti ajjeefame, hayyoonni Oromoo itti hidhaman, Baqqalaa Garbaa falmaan mirga ummata Oromoo kan tahe waggaa dheeraadhaaf kan manni hidhaadhaa mana isaa tahe itti hidhame. Jawaar kan ummata Oromoo kanaa fi ummata Itoophiyaa kana akka isaan lafarra jiran tana gahu taasise itti hidhame. Lafa hayyoonni akkasii keessatti kabajaa dhaban san keessatti Oromoon kabajaa maal argatare?
kabajaa wayituun argatu barri sun bara gadaa abiyyiiti. Abiyyi irratti maaltu nu hafere? Kanaaf gaafin jettu nutti baay'atte. Oromoon sun har'an tana kan miliyoonaan lafa uwwisee Finfinnee Oromiyaa fakkeesse. Oromummaa isaan urgeessise. Har'an tana 2020 keessa gadaa abiyyi kana jechuudha. Finfinneen horri Finfinneedha. Lafa taaziyaa daa'imni xiqqoon irraa du'e fakkaatti. Nama 50 hin caallen. Warra deeggartoota isaanii ta'aniin akka hojjetaa mana baankiidhaa baajiidhaan akka seenan taasifamte. Oromummaan akkasitti lukaan irra deenamte cabxee sharafa isii dhabdee lafa handhuura isii keessaa itti buqqaate. Finfinnee Oromoon lafa keessa jiraatanii itti jiraatan tahuu didaa jirti. Hayyuun Oromoo keessatti yoo diinaa wajjin harka hin dhoyne, diina yoo hin shubbisne, an Oromoodha yoo ofiin jedhe keessa jiraatuu hin danda'u. Keessatti wareegama. Keessatti wareegameellee keessa jiraatuu hin danda'u. Keessa gara bukkeetitti dhiibama. Oromoon lafa keessa jiraatu miti. Finfinnee lafa keessa jiraatu miti. Lafa yoo itti du'ellee itti awwaalamu keessaa dhabe. Siidan ni haaromfama. Wanni waa warraa agarsiisu guyyarraa ijaarama. Haaroyni guyyarraa gad dhaabama. Miliyoonni itti baafamee guyyarraa tottolfama. Oromoon jiraa namootu keessatti ajjeefama. Keessatti yoo du'e ammootu lafa awwaalchaa dhabeet keessaa moggatti baafama. Barri akkanaallee gadaa abiyyi keessaa abiyyi irratti maaltu nu hafere? Beekaa sabni qabu ni ajjeesan. Hayyuu sabni qabu ni hidhan. Sababa jaraatiin qeerroo kumaatamaan, qarree kumaatamaan, Oromoo kumaatamaan dachaa daraboon kaan fixanii kaan mana hidhaatti guuran. Oromoo mataa gad cabsuudhaaf yaadan. Barri akkasitti Oromoo cabsuuf irra taa'aa jiran kun barri tarsiimoo akkasiitiin deemanii Oromoo akka hin taane waan isaan hin malle taasisaa jiran kun gadaa abiyyi keessa. Kanaafin abiyyi irratti maaltu nu hafere isiniin jedhe. Isin ammootu waan isinii hafe ni beektu. Antaratti fakkaate kanaan gadaa abiyyi keessa gadaa Oromoon itti mana hidhaa guute. Gadaa manni hidhaa deebi'ee harka Oromootiin afaan Oromoo itti dubbate. Gadaa Oromoon itti salphate. Gadaa Oromoon Finfinnee keessatti ajjeefamee Finfinnee keessatti awwaalamuu dadhabe. Gadaa hayyuun Oromoo Finfinnee keessatti jiraatu dadhabee, mana kiraa keessa jiraatu dadhabee, mana hidhaa keessa itti jiraatu. Gadaa akkasii keessa jirra. Abiyyi irratti maaltu nu hafere? Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gaafin xiyya lama Itoophiyaa irratti maaltu nu hafe? Abiyyi irratti maaltu nu hafe jedhee sona yaadatiin kan uf duuba isin deebisee yaada gaggabaabsee sonaati ture. An leellisaa Oromiyaati. Hanga xumuraan faana turtanii na dhageeffachuu keessaniif isinillee hedduudhaan isin jaaladha. Kabajamaa ulfaadhaa horaa bulaa. Itoophiyaa irratti maaltu nu hafe? Abiyyi irratti maaltu nu hafe? Gadaan gadaa walabummaati.